Yoya ilmana ya bakayta maratu nagani kanya kawaka koramu mada onni ramad de sanada kabu warasani barihe nakam nubultan naga nubultani sani janna warasani dihena mo akam oltan naga oltani fayad oltani sani janna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafune ana dufu welcome ahla wa sahlan sani janna gasha bomideti sagantati nyataararatiga amalle faana seenaati deemaa jirra hayyuu seenaa qorataa seenaa kan ta'an hayyuu keenya obbo Naasir Khaliil qabannee sanii dhiyaannee jirra. Kun egaa kutaa lammaffaadhaati. Kutaa duraa sanarratti lolli akkamitti impaayerota ijaaree impaayerota diigee digmee san keessattuu saboonni kaleessa turan har'a mataan hin jirre maqaan hin jirre gaa lolli hagam takka gaa waan dhugaa lafarra jirtu takka jijjiira waan jiru bal'inaan adeeroo Naasir Khaliil nu barsiisanii waa'ee impaayera Pershiyaadhaa Roomaadhaa aga tokkollee Byzantine fi warra Syrian warra jennuun gama keenyarraa illee waa'ee Aksum akkasumallee warra Agaw warri kaabaa kunuu eessarraa kan jirurraa kaane weerara milikiin boodatti gaa lolli babal'infannaa ama kiyyoofata Habashaadhaa Oromiyaa irratti gaggeesse akkamitti waa jijjiire kan jiru bal'inaan gaanu ibsan. Arrameega odoo gara sagantaa keenya seenne isaan dhaleessineeti nagaas wal gaafatanii inshallah taafte hawali dachaanaa adeeroo Naasir Khaliil waamicha keenya kabajanii yeroo teessan aarsaa gootanii asirratti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota Shabboo Miidiyaatii fi ilmaan Oromoo dila addunyaatiin galatooma fayyaa nu daahoraa bulaa deebanaa isanii jenna adeeroo. Ayya galatooma wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duuba dura rabbii afuura fayyaa kanaan walitti nu deebisee fi galata galchaa akkasuma Shabboo Miidiyaan waan seenaa dabre dhaloonni ammaa kun beekuu qabu irratti uummata keenya wajjin akka marii taasifnu asirratti deebiftanii naaf heeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Aye nulle gadi khaysan badi ulfada asbanu ga khasaganta tenya ila mayitti nu hoggonu Shabboo Miidiyaa maya Shabbora anis keessumachi isaan keessan gaame galgalooti waliin haatiroon ammoo afeerata ilmanayya obbo Naasir yeroo dabarte bikkitti dhaabne tuulama irratti dhaabne mega bal'inaan taarra qofkurfii irraa kanatti odoo seenne taarra dabarsanillee haga tokko uummata keenya akka waan yaadachiiftuun barbaada. Dubbii jabdu takka yeroo dabre nu haaftan keessa akkatti walloo fi tuulama adda muran akkatti akkanumatti illee tuulamaa fi karrayyuu adda muran akkatti mallee karrayyuu fi itullee adda muran nu garsiiftanii ragaa wayillee takkaniin qabaa nu jettee turte keessaahu abbichu akkatti lafarraa duguugan. Lafti arra beeytee Ankoobar jennuun lafti arra Dabra Birhaan jennuun wanni marraabeetee fi shankooree fi maarree fi jinniin tun hundinuu ilma namaatu irratti kitimamee eegas irra qubatan malee asliidhaan isaan achirra hin jiran waan juullee nu gabaaftee ragaa sanillee qabattanii nu dhiyaattanii jirtanii meegaa Shabboon iskiriinatti nu agarsiisu meegaa waa'ee ragaa sanirraa maal nu dhaabuu barbaaddan jechuudha yoo sagantaa teenya irratti hin seenne. Ayya galatooma dura Usumayyoon sagantaa tana nu jalqabsiisuu keessaniif hedduu galatooma fuula rabbiitti haa tolu. Biyya tanarraan bahu asumatti hin du'a malee je'ee sirba biraa keessatti dubbatee akkuma je'e sanitti biyyee isaa uffatee fuula rabbiitti haa tolu rabbiitti araaramu nama Usumayyoo haati Oromoo kumaatamaan haa deessu hin ja'a. Duuba ega taanitti deebinee nama amma Yesuus asfaasan nama jaantu nama lafarraa fite inni ilma amma Yesuus ka biyyeen ka wanni najjeettisanii karrayyuun amma asfaasan kuni خالف بالفنا لفا ودا تاسيسه نما لفرات تكون نمتقنا
eegasi wasan sagad nama ja'an ilma dhalee ilma isaa santu ilma wasan sagad santu ammallee Saala Sillaasee akaakuu Minilikii Saala Sillaasee na ila mulukoti abbaan isaati wala mulukotamu abbaa Minilikii akkana wannin isaanii nama asfoosan ja'an kana namni nama lafarraa fixee nama hayyuu seenaadhaa Profeesar Haamnuun Maakas nama ja'an kitaaba inni barreesse keessaa fuula waan kana dubbatu isin ergeetin jira waan ammaa sun kana duuba wanni kuni haga Dabra Birhaanitti ma haga Ankoobaritti eega bal'ifatee qubsuma isaa Doqaaqetti bakka ja'an irraa Oromoo irraa kaasee Dabra Birhaan mammaan Ankoobar fidee godhate jecha Doqaaqetti irraa Oromoo irraa kaasee godhate kitaaba kana hima gattee anaa miti namni waan kana barreesse seenaatar namni kitaaba kana barreesse Haamnuun Maakas jedhame duuba The Life and the Times of Minilik Ethiopia 1844 to 1918 title akun maqaa kitaabaati kun namni barreesse immoo Profeesar Haamnuun Maakas jedhama isaatu waan kana compile godhe ragaasan hin fidi isin erge waan kana laalu irraa muree isin erge asirratti amma argisiisaa jirtan kana jechuudha maal godhanii gaafa immoo Dabra Birhaan irraa Ankoobar irraa Dabra Birhaan ga'uu barbaadan gaafa biraatti gaa Doqaaqetti irraa Dabra Birhaan gaafa dhufan Oromoo bitanii dhufan bichuu Dabra Birhaan irraa maal Doqaaqetti irraa Ankoobar gaafa dhufan Oromoo bitanii dhufan masaraa achitti tolfatan achirraa haasanii ammoo Dabra Birhaan gaafa dhufanii ummata idduu tana qubatu virtually exterminated ja kitaaba kanarraa peejii nama isin ergu mirga maqaa malee nama lafarra deemu lafarraa bitatanii dachii tana akkuma eeggadde isiniin je'ee Dabra Birhaan jala gandoota jiran asirratti tarreessa kitaabni kuni peejii teessan irratti ga'an hin beeku teknoolojii isintu beekaa achirra maxxansitanii fi namni dubbisuu danda'a maraabeetee jala gandoota jiran ka bichuurraa balleessan diiteelii lafa wanna nama isin erge kun maraabeetee jala manzi jala Ankoobar jala Dabra Birhaan jala naannoo jirtu ta'e irraa balleessaniitti amma naannoo sarrii seetil godhanii Amaaratti fidanii qubsiisanii oo warra immoo humnaan proselytize godhan Kiristinnaa fudhatanii maqaa jijjiirratanii gara lola Oromoo akka isaan irratti akka deebi'an godhaman malee kun lafarraa dhuman jechaadha waanuma guyyaa sarragaa nin dhiyeessaniifin waan kana isin ergee kana maxxansitanii fi uummanni yoo dubbise irra wayyaa sawaa sagantaa har'aatirraa akka yeroon hin nyaadhamne waan san ibsa jechuun isin erga kun ayyee ulfaadhu galatoomii shabboon peejii keenya irratti ni maxxansaa Oromoon illee isanaaf irra laala peejii isa irratti seenaa isa dubbisa namoonni irratti hirmaachuu barbaadan akkuma maadeeroon keenya waan barsiisaa jirutti namni waa'ee seenaa ammallee haftee waatti dabalanee tanillee keessaan dubbisaati takka adeeroo wajjisan dhiyeessina takka kophaa dhufuu dandeessan waltajjii teenya namuuf banaa jechuu barbaanneeti mee gaafii tiyyata biraa jedhu kun lafa nu saamuu qofaa miti seenaas nu saamee jechuudha irmaatu isan beeytee ala gaa'u nu jaan Maadaagaskar irraa dhuftanii nu jaan jechuudha emargaa beeytee mana keetirraa ala si darbuunis takka ammoo lakki biiti tunu teetii biti ati ala gaana ammoo waan irraa ajaa'ibaati jechuudha adeero konseptiin Maadaagaskar irraa Oromoo dhufteen tuni eessarraa kaate jechuudha mee dura warra Oromoon nama dhiibuun eegalle Oromoon biyya isaarra nagaan taa'u ture warra kiristaana amantii kiristaanatii fi nugusummaan deemu warra amantii islaamaatii fi sulxaanaan deemu
amantii odoo hin taane maqaa amantiitiin kun sultaana bal'isa, kunis kingidama bal'ifata lafa impaayara. Warra kana lamaantu dhufee Oromoo biyya lafa Oromoo irratti wal qabu. Gaafa immoo injifatee namni Libna Dingil jedhan lola guddaa godhee ni du'e inni saniin booda ilmi isaa Galaadiyoos namni jedhamu itti fufee hogga Islaama cabsan Oromoo illee wajjuma dhiiban nama kiristaana hin ta'in lafarraa buqqisanii hundaa'u oofuu jalqabanii jechuudha. Gaafa san Poorchugaal irraa horii argatanii turanii qawwee argatanii turanii humni namaa waraanni warra Kuruseedii jedhamu warra amantii dhaqlolla jedhu nama 400 dhufee gara 200 waraana Imaamu Ahmadiin dhumanii warri hafee humna tanaan akkasitti dhiibanii warra muslimaa sana injifatanii Imaamu Ahmad illee du'ee warra kun gaafirraa faca'ee wani seenu nama kiristaana hin ta'in hunda injifannoo argatan kanaan waliin dhiibuu jalqaban. Akkasaniin Oromoo gad dhiiban karaa Awaash kana. Kun jaarraa 16ffaa keessa. Hoggatana Oromoon taa'ee mari'ate. Oromoon taa'ee gaafa san gadaanis ga'ee gadaallee jijjiirrachuudhaaf adeemsa gadaa sanii booda Oromoon akkamitti dandamatu akka qabu gatta'anii marii godhani. Gadaan sun gadaa Meelbaa jedhama. Gadaa Meelbaat irratti akka namni lola saniin affekti ta'e halolli sun irratti ta'ee fi kan irratti hin ta'inis bakka jiru Oromoon akka sabaatitti dirqama fudhatee ummata kana lachuu akka ofirraa dhoowwu murteessee jechuudha. Oromoon amantiin hin lolle, kiristaananis hin lolle, islaamanis hin lolle, political islaamii fi political christianity ka Oromoo lolle ka nugusa namarratti ta'uu barbaadu fi ka sultaana namarratti fe'uu barbaadu. Kammoo ana malee namni biraa biyya tana irra jiraatu na ta'e jaalachuu. Kanaaf warri kun caphee waan gaddeebi'eef zaatmaa agreesiif hin turre warra ammoo nama gadhiibe kana mala itti gaadhawanii Oromoon gattaa'ee gadaa isaa haaromfatee gadaa Meelbarratti lolli jalqabee jecha Oromoon. Lolli kun yoggaa jalqabamu gara Awaashitti gaddeebi'ee jira toora kanaa jechaadha. Amma gadaan itti aantus amma 8 waggaa dabree gadaan itti aantu muudana jedhanii akkasumatti gadaa warri gadaa itti aanu fuudhaa gaafa gadaan jaarraa tokko ga'ee gadaan guutamu waggaa 40 wagga ga'u lolli duraan karaa Awaashitti gaddeebi'e sun Gondar dhaqe jechuudha. Gondaritti deebisan. Gaafana gadaan 5 deemee Michillee irra jira jecha gaafa Gondar gaara. Irraa deebisanii lafa deeffatanii diina isaa weeraree irraa gaafa doowwan oduu deemu Michillee ga'e jecha. Amma Michillee kanarraa deebi'ee Meelbaan ammallee fuudhe jecha. Gondar keessa hogga jiran kanatti. Amma 40 booda gadaan hogga 40 ga'e jalaa itti deebi'a aduu inni sun fudhata jechuudha. Gaafa amma Meelbaan itti deebi'ee biyya bulchu kana sarsa dingil nama jaantu jira. Gaafa duraa een jettaniin Libna Dingilii ture inni ni du'ee, Galaadiyoos ture inni ni du'ee, Meenas ture inni ni du'ee, sarsa dingil gara waggaa 50 booda Gondaritti namni Oromoo loluu ture sarsa dingil nama jaaniin kana ture jechuudha. Namtichi Oromoon Madaagaazikaarii baate jiru kun nama zamaana sarsa dingil. Nama eegalu lolli kun ta'e waggaa 50 booda dhufe. Kanaaf jecha yeroo isaatii miti inni dhuma jaarraa 16 baate kan inni kitaaba san barreesse. Lolli kun yoo xiqqaate waggaa 50 deemaa ture. So namni kun nama aaraan nama waa hedduudha barreesse dhugaa jirtu namtichi sun dhugaa Oromoo hedduudha barreesse waan ibsee fi arraba kana
aarumaan katabe malee namni sun gartee kufaatii irra ga'eef nama gadaa saniitillee miti wanni sun waan inni beekuu miti waan isa godhuu hin danda'u. Kanaaf kabiraa dhugaan jirtu amma gaa Oromoon akka gaafa gadaa meelbaasan tokko ta'ee mari'atee hooggansa tokko jalatti wal dhageettiidhaan lola gara 50 ol godhan san waan isa fakkaatu tokkollee taatu yoo hooggansa tokkollee dhabe gaafa san 2018 2018 Oromoon waan gadaa meelbaa fakkaatu nu argisiisa 2018 umrii teenya tana keessatti jechuudha. Oromoon uummata akkasiiti. Kanaafuu namni tutuunee kwaalifaayi hin ta'u. Bakka Oromoon irraa dhufte himuufu kwaalifaayi hin ta'u namni sun inni nama hoggaasaniitiin nama san booda dhufe abbaan baay'eedha. Uumaa jaarraa 16 inni 1590 wayii kan inni kitaaba barreesse. Lolli waggaa 50 dura ture. Ta'ee lolli gaafa libna dingilee galee nama narreefu lakkaa'ee san hunda booda gaafa sarsa dingili. Abbaan baay'ee kun nama zamana sarsa dingili malee nama waan san haasa'uu danda'u tokko kan lammata. Qabxiin lammataa namni barreessaan seenaa warra Habashaa Asmaa Gorgis jedhamu dubbii tana Profeesar Muhammad sanillee waan Asmaa Gorgis haasa'u kanarratti hundeeffamanii waan baay'ee dubbatan asiin dura katabanillee. Duuba Asmaa Gorgis maal ja'a kitaaba isaa Oromoo taarika jedhu tokko irratti harkaan qaba. Oromoo tana keessa libna dingil namni jedhan sun ajajaan waraanaa ka isaa Oromoodha ture jedha Asmaa Gorgis. Oromoo kana maqaan isaa Tulluu jedhamaa jedha. Yoo Oromoon jaarraa 16ffaa keessa Madagaazikaarii dhufe jenne akka baay'ee jiru kana Tulluun jaarraa 14ffaa keessa eessaa dhufe 13 fi 14ffaa toora kana yeroon suni eessaa dhufe Tulluun ajajaa waraana libna dingil ta'uu danda'a kun fudhatamaa miti jeeti hayyuu warra Habashootaatu didee bata it's thrown out it's fabrication نومي تورا بشات وانسن ريجكت قول سن كتابة قال لا تاريخ جوغا أسماء قرقس بل يسر دي نمني ديمي لالو دنداسان كنون سبب لما بات وانسا دفاتي في وان قدارم في أمني عربا كني قافة درتي تكو باقراوند دي خنودا في مخزومي جاني ورزايلا ربي إفات جاري قنا عربني وسيد دورك أبا خيسا سدي جبدودا قريشين تكاغوستي جبدون تا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام خيسا رفن وسساني هاشمي جبدودا غوستي برا أميات جاني تا أميات دينستي والرابية سبيرون دا ديمي قبطي سيريا جبسساني notable personality نسان خيسا نماكا ilma Abaa Sufyaan eenyu maqaan isaa Umayyaa. Umayyaan gosa Okay. Mu'aawiyaa Abaa Sufyaan Mu'aawiyaa yaa. warri Umayyaa kun gorsan Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu isa warra kana warri kun jarri kun lamaan political family dha warra gartee political tribes warra aangoo irratti gartee jajjaboo turanii jechuudha. Tabiraa Makhzuumii jedhaniiti naggaadeen jirti gosti naggadaan beekamtu. Isaan keessaa nama akka wanni Khalid ibn Walid fa'aa jira gartee radiyallahu anhu wa Rasuul Rabbi alayhi salatu wasalaam Sayfullah al-Maslul jedhaniin habalee rabbiiti jedhanii kafaarsan sanfaatu keessa jira jechaadha. Akkuma namni beekuu fi akka namaa galuu finna waan kana kaasa. Makhzuumiin tun naggaadeedha isiin nama beekamaa keessaa illee yoo qabaatte garuu hogga zaayilaa dhufte jaarraa 9ffaa keessa zaayilaa hogga dhufan
warri isaaniitu haga Awurooppaa ga'utti deemanii namuu sulxaana jaara. Isaanis egaa nutis biyya tanatti waa goone hoo jedhanii fakkaatti Somaalee tana Warsangalii sulxaan, Majerteen sulxaan, Gadabursii sulxaanatti walii galchan alaa kulli isaanis dhufanii ijaaranii Wadeeffaatti jedhanii ol banii karaa biyya Itoophiyaa tana keessatti illee sulxaana ijaaranii waan sulxaana isaanii gosa achitti ijaaranii adduma addaan dhaawamee cabe wanni sun hin taane amma an ka dubbachuu barbaadan sanii miti kanaa miti. Warri kun hogga zaayilaa dhufan nama biyya zaayilaa amma jedhaniin tanatti argan jaarraa saylaffaa jaarraa kurnaffaa keessa katabanii jiran. Gosa akkam eenyufaa zaayilaa irratti akka argan katabanii jiran warri Makhzuumii. Oromoon akka zaayilaatu Gadabursii wajjin akka achi butan dir gosa jaal. Naannawa zaayilaa kana Gadabursii malee nam tokko hin turre gosan keessa. Oromoo fi Gadabursii malee. Seenaa warri Makhzuumii barreessan tana funaanee walitti namni kitaaba tokko irratti deebisee The Modern History of Somalia kitaaba jedhu keessatti Louis Meriden namni jedhamu hayyuun seenaadha barreessaan seenaa kaayee kitaabni kun taayitilli isaa The Modern History of Somalia ja'a. Kitaaba kana keessatti wanni argamu maali? Jaarraa saylaffaa keessa, jaarraa kurnaffaa keessa Oromoon zaayilaa bulchuu akka turte Gadabursii wajji lafa kaaya. Eenyutu bulchaa ture gaafa san? Maqaan isaa jaarraa horatoo nama ja'antu biyya san bulchuu ture. Barruun seenaa gubbaa jira kun. Akkamiin namni jaarraa saylaffaadhaa, jaarraa kurnaffaadhaa zaayilaa bulchuu, jaarraa kudha jaffaa mataa sika. Akkamiin mala kun? Akkamiin ta'a? Duuba amma eega amma gosa warra dirtana eenyu gamanaan isaa jira dir gosa jaaniin tanaatu jira naannoo san tarafa bishaanii kana hoggas Oromummaa fi warra dir kanaa jira warri biraa eegasii dhufanii bakka isaan qubatan bakka isaan irraa dhufarraa Allahu ya'lam. Amma isa Gadabursii fi isa illee diri isaantu achi ture Oromoo wajji ture. Jaarraa horatoo kun eessa taa'a tulluu takkaa jira kutaa Somaalilaandii tana keessa Owdal biyya ja'amtu kutaa Owdal keessa namni sagantaa tana hordofu Somaalilaandii jiru dhaqee ilaaluu danda'a. Kiiloomeetira 144 magaalaa Hargeysa irraa fagaate. Amma miila kanaa fi ati haasoynu jaarraa horatoo ja'amti lafti sun kutaa Owdal keessa. Kitaaba san gubbaa ka jiru maqaa nama saniiti. Jaarraa horatoo. Namni jaarraa horatootiin zaayilaan buluu turte jaarraa saylaffaa fi jaarraa kurnaffaa keessa jaarraa kudha ja'affaa Madaazikaar irraa dhufte seenaa lafa jirtu seenaa namni qaamaan dhuftee agartee barreessite Makhzuumiin. Kun faabrikeeshina fudhatama hin qabne. Waan biraattiin siifidha. Isaan yoona dhaan barbaadeen dhaabbadhaa yoo gaafii ittiin qabaatte fudhatama hin qabu jechuun barbaadeetu wanni isaan haasawwan sababiiwwan anasii walitti haasawe kanaan kuni nuu miti warrumti isaaniitu faabrikeeshin ta'uu isaa ragaa itti mul'isanii it has been thrown out hayyoota isaaniittiinuu. Kunuunfi fuuni gaa jechuudha. Dubbiin takka ittiin jaarraa horatoodhaatu geessi tatulluudhaatti nu dabalte. Mee waan reefu jalqabde takkaan sila dhaloota irraatiif illee even akkuma beektaa kun Oromoottuu furmaata jee yaadu. Ayyaama deemtee sagaleen. Ayya. Tawanniidhaa beektee kijiba jaarsaa sanii takka nama yeroodhaanuu gaafa sana achitti turiinidha tuniififuu ragaa guddoo takka. Lammaffaa namni isa dura dureewu takkaa tanarraa naasoo
بيتي ورانا ورانا أصيل بدين قليل تولون وتويتي جرتا جارا ورطو تنفا الدونة تلتي تشوكي تجارا ورطو دا almost ga khijibe sanati fagaraga hiddu daleesu dandees ammo dhalota arratif waan modela nutaje ya dukhaysa بيتي دينا لما خيرا والجه أكمل ولا خابا وشلاب لاب جنون كنا بيتي شعبية في ويانة في خطدودان في بلد دولتي والجيسو جرا كنا almost لولو مكسيتي يتشوكيا لولي لمانو لولي الرا لولي قافة سنيلة خبيتي إمام أحمد في عازل بدنجليس باركة لساني أما دري خباتي تبتن أورميان قاوان تنخيستي أورمون دنتاو فرتي وندوتي أدو لوغي غير خريستانو ما نقولين خير إسلامو ما نقولين أمو لغايسي حقاسي دي بفتشو داف مري قدو تكا جيفت مدى ولا بنا فكاتا أكان بيتي من قدو رادقيت قاعت باسيرات نفس الرئيسيتا مي مري سريرتي أورمون هندير ماتمو hirmaannan oromoota akkam ture marii san akkam ture maal farran mari'atan akkamitti murtee sanoo dabarfatan akkamitti murtee sanoo hujirra oolfatan murtii sana booda hoogaa marii fi murtiin oromoon guyyaa san beeytee gumii sanirraa adda kaate maal faa lafarra jijjiirte jechuudha. Wanni sun dheeraadha qorannaan isaa sun hin dhumanne qorannaan tun dheeraadha bal'aadha. biyya alaa tana taa'ee qorannaa san hunda geggeessee fixuu waan hin danda'u natti fakkaatu yoo hiree argadhee rabbiin odon jiruu na laaffise biyyatti deebi'ee faanalaayizii gochuun danda'ama jedhee yaada. Haa ta'u waan gaafa san ture keessaa organizationii gaafa sanii akka Oromootti gadaa takkaan bulanii gadaan addan faffacaane warri karaa bahaa jiru warri gaxaanu warri makzumii kacabe kun sultaanii Faatiif fi Adaalilleen warri riminantiin isaanii sultaana jaarurraa waan hin deebineef warri gaxaanu kun ulaasan cufanii akka taa'an godhamuu argita. Warri Maccaa fi Tuulamaa Iddugalarraa kaasanii Westward gara amma karaa Wallaggaa Jimmaa Ilbaabur karaa jaan kana gamana gaddeemuu argita. Arsiin ammoo seentiraal karaa lafa ta'e kan akkanatti gartee walliiduu argita. Kun seenaa gubbaa jira. Jalaan barreesse waan kana anaa miti. Walumaa bashaatu barreesse waan kana. Kitaaba asumaa gurus barreesse irra deemanii ilaaluun ni danda'ama. Ituu fi walloo ammoo gara kaabaa akka deeman akkasii akka godhama. Gara kaabaa akka deeman walloo fi karrayyuun tokkuma warri namni dhaloonni amma jiru kun beekuu qabu. Isaan gara kaabaa akka deemanitu waliin akkas deemamee warri kun Central and West kun warra san akka gaqiitti isaan warra sultaana deebi'ee namarratti ijaaruu barbaadu kana warri kun ammoo gara kaabaa warri kun karaa lixaa gara iddugalaa akkanatti akka dhiibanitti organizationii gaa kibratooriin isaanii deebi'e birgeediin isaanii gosuma tana akkuma rabbitti uume kanatti waliranii lolan. Seenaan kun bal'aadha keessattuu gaafa afran qalloo keessatti gadi buune bal'aa sagantaa guyyaa lama guyyaa sadii namarraa fudhatu sagantaa waan waggaa 400 duuba deebinee 500 600 duuba deebinee ilaalla bal'aadha seenaanii. Garuu kana hunda Oromoon gattaa'ee mari'atee muka tokko jala taa'ee murtii takka dabarsee murtii takkittii saniin galma ga'een kabajaa isaa deeffate biyya isaa deeffate dhugaa isaa deeffate ammas Oromoo wanni biraa isan baafu ammas Oromoo ganda kanaa fi kaan jala fiiguun isan baafu ammas Oromoon filosoofii adda addaa barreessitee Itoophiyaan suusiidhaa gaggabuuf hin deemaa Itoophiyaan talmaa bartaama maasoom tanaa bartanan akka maasoo hunnum baasu garam akkam deemuu qabna kan booda xumura irratti yoo carraan argadhe dubbachuu nan danda'a. Ammatti furmaanni tokkoo fi tokkichi akka gadaa meelbaasan akka michilleessan
gondar tigalchisan akka melbaa lammaffaasan sarada dingil achitti galchisan akkasitti muka tokko jala gaaddisa tokko jala dhugaa ofiitti fi dhimma ofiitti irratti Oromoon taa'ee hojii deemuudha qaba. Nama wajjin yoo mari'ates yoo loles yaada tokkoon ta'uu qaba. Fedhii fi faayidaa Oromoo irratti hundaa'e yoo nama biraatti wajjin walii galuun barbaachise fedhii fi faayidaa Oromoo irratti hundaa'e marii yoo taates nagaa yoo taates lola yoo taates karaan karaa gadaa melbaa malee karaan nama baasu hin jiru. Shambo. Nandaga. Haye. Duba mega amma bete dilemma nu keessa jirru. Modelli gadaa melbaa lammaffadha fi khaduralle dhugaa Oromoodhaaf bete faaga tokko ni baqeessa wayitti ni baasa shakkii takka malee. Rakkoon keenya ammoo abaa fudhadhu kaafaa fudhadhu waraana bilisummaa Oromoo fudhadhu wanti qabsoo Oromoo warra hoogganaa jechuudha. Mee tawaraana illee keessaa dhifnu qaamni siyaasaa lama kana fudhanne hagam takka gadaa melbaa kanaa beekanuu waan nama wal gaafachiiftii jechuudha. Maaliif gaa nama beeytee akkitti gadaa function godhu beekuutu saba kana haa walitti qabuu danda'a jechuudha. Idda sadii wanni nuti argaa jirru paartii poolitiksiidha. yaada khiyyaa keetirra caalaa tuuta keetirra caalaa malee mariidhaa caalaan hin jirtu jechuudha. Tunta beetee paartii siyaasaati waan bidaa haaree jechuudha amma qabsoo Oromoo keessatti waan taate haaree as deebi amma ta manguddoo teenyaa ugaa fudhannu manguddoo silaarra taranii gooti ugaa jenne ta silaa gadaa melbaani beeti jennuus gaagam takka beetiin beenu kunota mootummaan ifittu maxaqfatee beetee umrii siyaa dheeressu beetee amata kuma siyaa bochuu jettee du'aayii godhu jirtii fi jechuudha. Itoophiyaa ta'e rabbi nagaa godhuudha. Duba yoo abbaan gadaatiis piipite hoogganaa keenya fiifuu ka gadaan beeynoo ta'e duba haa eenyuutu saba kanarra walitti qabuu danda'a deero. Galatoon laal obboleessa kiyya goobana hedduudha goobana daacee qofa odoo hin taane namni warri kuni Oromoo keessaa namni humna ta'eetiif malee namni Itoophiyaa bulche tokkollee Minilik odoo shawaa oliin bahin Wallo irraa fuudhe odoo shawaa oliin bahin warro walitti firoome maal beeka Wallo yoo waliin galle shawaa bahee nagaan jiraachuu akka hin dandeenye beeka. Eega achitti galees laal mee firummaan isaanii tun bar lakkaawamteen dhumtu. Intala isaa fuudhe jaartii irraa fuudhuudhaan warra walee beeku san intala isaanii xaayituu irraa fuudhuu qofatti hin dhaabbanne ilmoo fi nama isiin adaadaa taatutti kenneef nama isiin adaadaa taatuuf heerumsiiti. Namni biraa asfaa'u namni jedhamu dhaqeeti intala eenyu fuudhe intala Raasalii fuudhe Siihir Raasalii haadha warra Haile Sillaasee haadha manan asfaa'u. Raasalii fuudheeti gartee Muraas Muhammad Ali fuudhee intala isaa shawargaa itti kenne haadha Iyyaasu warra Walloo kana xaxeeti eessa kodhe kun bagi midir janii gaafa san gartee Gondar fuudhee bulchaa godhe keessin adda taatu warra Walloo kanaan akkattiif marsee xaxee warra Dajjazmaach Walda Gabriel Abbaa Sheexaan qaama biyya ituu dhufee dhaheessan biyya Afran Xallootillee dhaqe nama san hunda warra eenyutti fidee of jala kaa'ee warra Walloo kanaan akkasitti Oromoo tana qabatee tanaan nama cabse goobanaa qabatee gaafa horii shawaa argatee lafa shawaa argatee risoorsii shawaa gaafa argate ammoo humna saniin deemee Arsiidha jecha odoo Walloon qabatinii shawaa dhufuu hin danda'u
odoo shawaan qabatanii arsii qabatuu hin danda'u. Odoo arsii hin qabatanii Oromiyaa fi Itoophiyaa illee qabachuu hin danda'u. Nu wal dhahe ufin hambifne maal arganne san hunda goone nama harree yaabbatee deemu kana jedhu wanneen eenyu Hacaaluun shawaa finnee maal arganne xiqqeenya gootoo akka tidee xiqqaatee du'e wanneen sun gobanaan sun afaan keenya lafarraa badu namni lafarraa badu namni kun bar maqaa isaan nu baasan malee maqaa keenya wallaalle an shawaa gaallaa dhagin hin jenne an islaama qottuudhaaf hin jenne akkasitti haga lafarraa bannu taate Itoophiyaan suusiidha hamma jedhan kuni odoo waggaa yeroo argatanii waggaa 30-40 itti aansanii nu bulchanii miliyoonaan dhabna nama amma an Oromoo dhafiinjuu kana amma gaa namni dandamachuu barbaadu namni sabni kun akka jiraatti biyyi tokko territorial boundary tokko keessatti nama walitti qabu jechuun horii mooraa ijaaranii horii mooraa keessatti walitti qabu jechuudha. Mirga namni mooraa keessatti walitti qabaman kun qabu heera uumamaa, heera ilma namaa, heera lammiidhaa citizenship right uummanni biyya san keessatti qabaatu fidee uumuu dandeenye kan namummaa isaatis, kan mirga isaatis, kan hariiroo inni lafaa fi aadaa isaatti wajjin qabu, diinagdee isaatti wajjin qabu eegu, eenyummaa isaatti qabu eegu. Yoo kana tolchitee achi hin deemne state building jettee afaan biraatiin barachiine yoo boqonnaa gara state building itti biyyattiin tun akka itti deemtu yoo goone mooraa ijaartee territorial boundary dallaa mooraa horiidhaa tokko keessatti nama walitti qabdee deemuun nama hin gootu. Kanarraa suusiin nama hin qabdu. Tuni nuti haga ammaatitti uummanni Itoophiyaa akka horii mooraa ijaaranii horii mooraa keessatti walitti qabuuti. Horii mooraa ijaaranii walitti qabanii namni sabni Itoophiyaa kun biyya hin qabu, kabajaa hin qabu, aadaa hin qabu, afaan hin qabu. Haala kanaan jirra jechuudha. Amma kana hambisuu keessatti namni soogiddan yoo mi'aayite mi'aayi yookaan dhagaa taatee darbamtaa je. Warri amma jiru kan manguddoodhaa kun yoo saba kana hooggananii dhaloota kana yoo deeman dirqama isaanii baatan soogiddatan yookaan dhagaadha dhaloonni kun qabsoo ifiitti jira 2018 illee nu barsiise qeerrooni ammasitti jira yookaan soogiddatanii mi'aanii yookaan dhagaa ta'anii haga numata manguddoo nagaa fattee. Ate gama xumuraatti deemaa jirra. Torbaan sila amma waa'ee maccallee si gaafadha amma waa maccaa banne keessaa bahuu hin dandeenyu waan sa'aan qabnee fi torbaan dhufu ballama nu haa ta'u yoo rabbiin fedhe waa'ee maccarratti torbaan dhufu nu afadhaa arsiitti dhufnaa itti tarkaanfannee maayiratti waa'ee afran qalloodhaa akkasii gaa tartiibaan godhanna gaa akkan waliin turtan abdii guddaa qabna. Mee waliigalatti seenaan teenyatuuni galaan isiin qabsoo teenyaa ta'uu dandeessu maali? Oromoo maalitti dhaanta? Maal gorsitan waan irra kunneerra ta'arra bikka jiru tanaa fi heegaree nu afattutti. Hedduu galatoomii gaamne laal asmaa gorgisee hayyuun jaraa waan jee jarri kun roomarraa fudhatuun oolanii waggaa 8 wal filanii gadaa walii dabarsu kayeetiin daaganyuu talaaqan roomarraa fudhatuun oolanii ni waan kana demokraasii kana. Amma dubbii tana dhugoomsuu fi dhara dhugaadha jee wajjin mormisan keessa galuu dantaan akkuma qoosaa tokkotu warri Rooma empire nugusa qaban malee demokraasii qaban. Yoo demokraasii taate ancient Greek democracy ta'uu mala akkasuma gurgusbaan. Yoo akkas ta'e ancient Greek democracy dhaloota Isaa yookaan Yesuus Kiristoos dura jaarraa jahaffaa keessa ka eegalan demokraasiin sun. Afaan biraatiin amma 2500 demokraasii qabu akka qabaachaa turre amanuu isaati.
kana akkuma qoosatti yoo taate malee waan sana madhu baadha jettee eessatti riipsipoonni godhuu qiyyaame. Loojikiin asuma gorbisu nama yoo jala deemte maal sii kenna gadaa yoo xiqqaate akka isatti jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 2,500 qaba jechaa ta'e. Dhugaa walitti haa dubbannu. Jarri kuni heerri isaan itti nama bulchan rabbiitu nu shuumeen isaan jedhantunii fi fitaa nagasti jedhanii kitaabni isaan irratti walillee bulchaa namas ittiin bulchaa turan kun duuba kibra nagasti jedhanii ammallee kitaabni gartee waa'ee nugusaa dubbatu waa lama ka walitti ammatte kana kitaabatu kana jaarraa 14ffaa keessaa namni dhala shanyii Suuriyaa tokko si Asiiriyaa namni ta'e tokko inni Ortodoksii Kiristaanni Kaayiroo Alekzaandariyaa keessa jiraachuu ture Ibnu Fadaa'il Al-Asal namni jedhamu afaan Arabaatiin waan kana katabeef waan amma Cheerchilleen qabattee isaa nagastiidha jettee ittiin wal bulchanii ittiin rakkatanii wanni seenaa keenyallee godhuu barbaadan ta'e isaanii qofaa miti. Nama afaan Arabaa dubbatu tokkootu ka Ortodoksii Cheerchiidha. Bataskaana Ortodoksii Alekzaandariyaa keessa namni jiraatu. Inni shanyiin isaa Asiiriyaan uummata dheengadda dubbanne ka'a. Kush cabsisanii wanni hiddi dhaloota isaa. Maqaan isaa Ibnu Fadaa'il Al-Asal jedhama. Nama kanaa waan kana katabee kenneef jaarraa 14ffaa keessa ture. Asumaa kaa'atti taarikhni isaanii bakkuma tanaa ka'a. Isaan waa'ee Zaagwetis isaan hin galchu, waa'een Tigraay kasan duratti isaan hin galchu, waa'een Kush kasan dura turellee isaan hin galchu. Isaan hagaruma beekan akkasumas tanuu eenyu kenneef namticha kanaa nama maqaa isii himeetiin jira namicha katabeef waan kana. Namicha kanaa jaarraa 14ffaa keessa katabee fi sanii walillee rakkisanii nullee rakkisaa bayan jechuudha. Amma dhaloonni kun dammaqee ija banatee seena Itoophiyaan akkatti gaggabaa fi kunuu gaggabaa lafaa luftumaa suusiin nutti jira ja'aan jaantun kunoota kitaaba namicha kana Arabtichi barreesse kana namicha maqaa siimaan jira. Kanaaf Itoophiyaan yoo ijaaramtellee dhugarratti malee akkatti ijaaramuun taate. Namni kun gattaa'ee serious conversation waliin qabaatee wanti kun jarri wanni haga ammaa ta'e kun amararraa wanni barbaadamu political elite namarraa wanni amanuu qabu biyya san keessa wajjin jiraanna yoo jaame suusiin nu qabee fi waan biraatillee ajaan jarri keenyallee wanni guddoon jarri kun adeemsa haga ammaa keessatti sabni miidhamee jira biyyi miidhamte aadaan namaa miidhamte afaan namaa miidhamee dhalli namaa as keessatti badee jira. Waan jiru recognition kennuu qaban yeroo hojii deemuuf obboleeyyan ta'u lammii taanee biyya san keessa hojii bu'uudhaaf sun beer minimamiin kana jarri kun karaan asiin dura deemne sun nuuf hin taane biyya tanaafis hin taane boqannaa haaraa boqannaa jijjiiramaa waliin seenuudha qabna kontiraata waliin mallatteessuudha qabna biyyattiin tun gara isteet formation irraa gara state building gantaan ummatoota wal qixxaatte kattiin eegamtu marii ummatootatiin Oromoo fi Amaara Tigree qofa doon taane sabnoota biyyattii walii galtee yoo ka danda'amu ta'e walii galtee irra gaamee karaa fuula dura itti deemuu hin danda'u malee karaan amma gartee Itoophiyaa egzaabeelii xabbiqaa ta'an Itoophiyaa suuseenoo wanni ja'an kun nama baaftu serious conversation nama baasa malee buqannaa amma kijir keessa jiru buqannaa waraanaa buqannaa damsis buqannaa gidal buqannaa droon bitu misaa'ila bitu kun mangisoo ilamayyamuu hin taane biyyattiin tuni deebisanii baqaysanii hodhu barbaaddi malee akka amma suusiin nu qabe gaggabuuf deemna jaan kanaaf sun falan argattoon akka biyyattii. Ayya galfadhu galatoomii yeroo narraa gabaabbatee atiin torbaan dhufee rabbi jee waa'ee macaadhaa guututti raasofnaa lolli achi gaggeeffamee fi qabsoon achi gaggeeffamtee maaltu lafarra Oromoon duraan gaafa bilisa ture akkam ture eegaroo roontu dhuftee maca akkamii jijjiirame kajuu sanis ilaalla
achumaa akkasitti asi gaddeebinee ituudhaan afran qalloodhaan digaa yaaliin nu godhaa jirru lolli waa jijjiiraadha. Lolli irra deemu hunillee baruu waa jijjiiruu ta'a. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa dantaa keetii irratti xiyyeeffadhu. Akkuma gadaa meel baasanitti odoo wayyaanee hin jenne, odoo shaabiyaa hin jenne, odoo piipii hin jenne dantaa teenya irratti xiyyeeffannee waan dhabne adeemfannuudha. Gaadeeroo Naasir Khaliil ulfaadhuu galatoomi siinjaa waa hedduu nu barsiiftee torbaan dhuftullee gaasuu waadaan Huseen. Rakkin hin jiru daa'imni. Ayyee ulfaadhu. Ayyee galatoomi asumaanuu gaa shabboo keenyas galatoonfannee anis gaammee gaggaloodhaati akka waa hedduu irraa qayyabattan abdii guddaan qabaa irra deebiidhaan hayyuu keenya hayyuu seenaadhaa Naasir Khaliil ulfaadhu galatoomi jennaani horii bulii deebanii torbaan dhufu ammoo bal'inaan waa'ee seenaa Maccaadhaa bal'inaan irraa haasofna haga gaa sagantaatti aantu walitti dachaa nutti hundi keessanuu galata qabdanii nagaa waaqaa keessanaa tura. Thank you.